Ashamar kafuunee daawwattootaa fi kabajamtoota leensaa mul'una faamilii jirtuu nagaa keessanii ani nagaa kooti galata waaqayyoo inni nagaa keenya ta'aa eebbifamu galata waaqayyoo nuti nagaa keenya hundi nagaadha bareedaan isiniin jechuu barbaada guyyaarraa isinii dhufee jira chaanala kanaaf aaraa warri taatan subscribe gochuun gara maatii keenyaatti akka makamtan jaalalaan isin gaafadha kutaa lammaffaa waa'ee obboleettii kooti kan biyya Arabaatti miidhamte yookiin immoo biyya Arabaatti warrumti biyya keessaa ishii gowwoomsan isinii qabadhe kutaa lammaffaa isaa dhufee jira akkamitti akka gowwoomse isinii himee jira feesbuukiidhaani Facebook irraa warreen dhugumatti na jaallatattanii dhiira tokko faana haasoftanii waa'ee jaalalaa isinitti taasise waa'ee birrii isin gaafatu adaraa keessan irraa of eeggadhaa isin jechuun barbaada like share comment subscribe godha gara maatii keenyaattis makamaa nu faana nu jajjabeessaa isin jechuu barbaadna obboloota koo obboleettiin keenya amma guyyaarraatti gorsa koo fudhachuu diddeetu beekaafin gorsitoon ta'e wallaaltuudha na beektu nama waa tokko beekuutii mitiyanii garuu immoo waan namiidhu nan beekaa waan namiidhu sana waan beekuu fi anis nama sanas darbee miidha jedhee waan yaaduuf nama tokkoon kanarraa of eeggadhu jedhee yeroon hittimu hamaatti fakkaachuu danda'a yeroo sana garuu yeroon booda immoo deebi'ee nama sana miidhuu danda'a anaaf immoo dhugaan koo ba'uu danda'a jechuudha yeroo sana yeroo namni tokko sin gorsee waa'ee maallaqaa irratti gorsa yoo namni sin kenne waan boruuf isinii ta'u yoo namni tokko sin gorseera ta'ee waan gaariif hamaa baastan adda baastanii beektu sin daa'ima miti wanta taataniif jechuudha hadda baafadhaatii waan isin miidhuu fi waan isin hin miine hadda baafadhaatii beekaa ijoolleen keenya birrii argattaniidhaaf namaaf hin ergina akkatti hojjettan beektu akkatti fiddan beektu madaamin keessan akkatti waan isin gootee isinitti kennitu hin beektu jechuudha isa isinii gadiiti isin ergata isa isin erguu hin malleetu isin ergata jechuudha achitti nu ergataa ture jechuudha kanaafi obboleettii koo kutaa lammaffaa kan hin qabadhee isiniif dhufe obboleettiin koo jaalatteetti dhugumatti baay'ee jaallattee jaalalaan gowwoomfamtee birrii 100 fi 50 nyaatamtee jirti jechuudha dimeeshii guutuu kan biyya Arabaatti waggaa 8 fixxee hooman waggaa 8 Dubai waggaa 4 hooman waggaa 4 Dubai waggaa 4 waggaa 8 jechuun salphaa isinitti hin fakkaatin waggaa 8 salphaamti jechuudha waggaa 8 keessatti warreen waan guddaa fi gootan jirtu jechuudha gamna kan taatan jechuudha taataarii goobazii kan taatanii birrii keessan irratti gamnoomtanii humna keessan irratti waan guddaa hojjettan jirtu jechuudha kan isaanii homo hojjetu dhiiratti birrii fixanii waan tokko fi hin godhanii hin galu yeroo galan immoo hin rakkatu jechuudha dhuguma gaa'ela nu barbaachisa dhuguma mana nu barbaachisa dhuguma qabeenya nu barbaachisa dhugumatti kan hunda caalummoo nagaadha wanta ta'eef yeroon akkana isiniin jedhu isinis keessaa waan tokko hubachuu yookiin waan tokko fudhachuu qabdu jechuudha barumsa tokko qabachuu qabdu jechuudha waan barumsa isinii ta'u tokko jechuudha obboleettiin kun amma eessa jirti maalirra jirti isiniif animaa jechuudha dhumasaa xumura isaan isinii fidee dhufee jechuudha amma maalirra jirti nutti mijettanii warri nagaafattan jirtu dhumni isaa maal ta'e warri jettan jirtu dawwaltanii illee warri nagaafattan jirtu dhugaadha gorseera wallolleerra sababa kanaatiin baay'ee wal gorsine jechuudha nan didde yeroo sana na tuffatte yeroo sana hangafa kooti na tuffatte jechuudha waggaa 3 waan fe'aa ta'uti waggaa 3 online irratti orma wajjinuuna naasaa inaasofne jechuudha nifishii nan dhiisechuudha of keessaa baasee dhufeen dhiisechuudha waan feetan jedha maalii fi obboleetti keessan tokko hin gorsitu yoo isin fudhachuu baate dhiistanii biraa deebisu jechuudha maaliif anis carraa koon jiraadha ishinis carraa ishii jiraatti carraan kan wabbaati jechuudha carraan koo carraa mukooti carraa nama darbeen jiraadhu bakka garuu immoo gaafa waan tokko taatu rakkoon ishii isin hanqatu rakkoon koo ishii hanqatu jechuudha kanaaf obboleettiin koo gurbaan kuni gowwoomsaa bahee isa 150 dhiisaati kan jalaan ergamu maatiidhaaf isaaf yeroo ayyaana miinzeen ta'e jedha maal ta'e jedha
inni jalaane ergamu kumna fur kumni lama kumni sadi yeroo ayyaana yeroo midhaan qotamu midhaan qochisiisa jedha sargii minzeen akkadhatan jedha maatii kootu rakkate jedha haadha koo dhukkubsate jedha jalaan ergamaa tureera jechuudha nan dhagaa kana hundumaa jechuudha kana waan baay'eetu ture jechuudha waan baay'eetu ture kana keessatti jechuudha dhumarratti gaafa wixataa galuudhaaf kamsii galgala dawwalteefi jechuudha dhufaatan jira nafuu taayii jennaan eeyyan jedhee ka'eet yoom nufta jedhee ka'eet egaa lafa bitee jedha mana jaareera jedha kana hunda keessatti waraqata sobaa yookiin immoo prosesii lafa mana wakaan sobaa ergaafi ture dhugumatti mana ni jaarradha jettee ishiin eenyu ta'a turte jechuudha kana keessatti gaafa nangala jettee itti dawwaltu guyyaa 3 innaafu bilbila irratti cufatee jechuudha bilbila gaafumsa galgala cufatee bilbilli isaan garraan hojjetu jechuudha nama kana eessa akka ta'e hin beekamu eenyu akka ta'e hin beekamu suuruma argeedhaaf maalumaaf birriin ergama ba'e jechuudha isa kana obboloota koo nama birriitti ergitanii fi adda baafadha eenyu akka ta'e adda baafadha gaala waaqan namaa laata eebbisee kan nama laatu waaqayyo hin ariifatiina inni kunoo ilmoo wajjin uummateyyuu deebi'ee feelii gochuu danda'a waan baay'eetu jira jechuudha garuu kan eebbisee waaqayyo dhaabeetu dhaabbataa jechuudha kan eebbisee waaqayyo dhaabe qofatu dhaabbata waan ta'eef jechuudha nuti homaa gochuu hin dandeenyu gahee keenya seeraan qabachuudha gaheen keenya malee gaheen keenya waan keessaa qabnu gahee waaqayyooti kuni nuti waaqum jalatti jabeeffannee qabachuu qabna malee birriidhaan gowwoomsuu fi gowwoomfamuutii miti jechuudha jaalalli mataa isaatiin jaalalaan laphee keessaati malee maallaqaan isa jaalalli bitamuutii miti jaalala maallaqni hin bitamu maallaqaani kanaaf maallaqa keessaniin akkasumaan nama gowwoomsattan dhiiran gowwoomsee qabadha jettanii maallaqa keessan energiina obboleettiin kun nyaatamteetti gaafa ixa duraan yookiin immoo wajjaa duraan dhufa jetteet gaafa wixataa jechuudha wixataan dhufa jetteef kamsii galgala dawwalteef kamsii gaafa dawwaltu itti dawwalte galgala jechuudha kamsiin dhufa wixataan dhufa akkamii jetteeni nafuutannaan eeyyan jedheen yoo takka hojjedhu aanigaa hojjedhu jennaan lakkinan dhufa gaala hojjenna abbannamti eeyyan achiini gaafumsa galgala bilbila isaa gixxin godhe cufateetu uma dawwalti hin jiru wixata sana eenyu dhaqee fuudhe maatii uma dhaqee fuudhe jechuudha ishiin galtee maal goote birriin qabdu nyaachifteetti gara baadiyyaatti maatimatti deemtee galtee jechuudha na maal akka gootan maallaqni keessan hangam akkasin kabajuu fi hangam isinni ulfina akka qabu maallaqni keessan ilaala maallaqa keessan eenyuun ta'ina deemachi akkas maal hojjetaa kana isiniin jedha daawwattoota keenya dhumni isaa kana ta'ee jira amma gara baadiyyaatti ol galtee ji'a meeqa kunoo baadiyyaa teessee jirti bilbilallee akkasuma bilbila ergaafi turtee wanti hin ergamne hin jiru Dubaay irraayyuu wanti ishiin hin ergineef hin jiru yoona gurbaan kun ishii bichaa gowwoomsituu hin ta'in ijoollota keenya baay'ee gowwoomsaa jira suura isaa isiniif hambaasa ijoollota keenya baay'ee isaanii gowwoomsaa jira wanta ta'eef jechuudha of eeggadhaa warri tadaraaja'anii akkas hojjechaa jira wal kurfeessanii jiru isinoo nama dhiira taasoftan adda baafadhaa dhiira birriitti ergitan adda baafadhaa abbaa manaa keessan eeyyeen itti ergaa rakkoon qabu iddoo yoo dura wajjin jiraattanii maatii isaa bartanii eenyummaa isaa bartanii maalummaa isaa bartanii amala isaa bartanii adda baafattanii tutaana
erguu dandeessu. Kanaan alatti garuu eessa akka ta'e hin beektan, eenyu akka ta'e hin beektan, eenyummaa isaa hin beektan, amala isaa hin beektan, oolmaa isaa hin beektan. Zimmettanii maallaqa keessan hin erginaa isiniin jechuu barbaada. Kana gorsa namaa isin tuffateena fudhadhaa. Waan isin miidhurraa of eeggadhaa isiniin jechuu barbaada. Nagaatti turaa. Akka dhuma viidiyoo kootiitti daawwadhaa. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti nagaatti nu turaa. Ciao, nagaatti tolaa isiniin jenna.